challenge jaafeetiif guyyaa kaleessaa qopheessee viidiyoo YouTube isaarra maxxansee nama YouTube irratti challenge tan inni qopheessu illee itti gammadee Isaan san takka isaaniitti subscribe nama dhibbata magaalaa keessa deemee nama kanaas qabee mana namaatis dukkaana namaatis dhadhee seenee nama dhibbata subscribe godhaa. Qophiidhaan. Akkam jirtu hojjettootaaf jaalatamtoota keenya sagantaa guyyaa har'aan tana challenge jaafeetiif guyyaa kaleessaa qopheessee viidiyoo YouTube isaarra maxxansee nama YouTube irratti hojjetu bifa kanaan bifa ispoortiitiin faagaan diibsamar dalagee nama bifa kanaan irratti hojjetee viidiyoo takka YouTube irra maxxansee viidiyoon isaanii bira geessee challenge nin qixaaxamaaf jira takka Jaafar qixaatuuf takka sagantaa tan injifachuudhaaf sagantaa guyyaa har'aan tana qopheessine akka YouTube channel Generation'tti sagantaa tan ni injifachuu qabna. Amma eegalu yaaname tanaafuu sagantaa keenya guyyaa har'aan tana challenge san injifachuudhaaf dhufnee faagaan diibsamar ni hojjenna yoo challenge tan injifanne subscribe magaalaa keessa deemee magaalaa Dirree Dhawaa keessa Dirreedhaan miidhame Niin beek. sanii fi dhanga gongogoraa achi keessatti magaalaa sanillee wallahi hedduun jaalladha. Achi keessatti deemee subscribe nama isinii goosisaa jira challenge tan inni qopheessu illee itti gammadee sagantaa keenya waan san hojjennee sagantaa kana injifachuudha kaayyoon ta'e. Dhibba san gisee inni godha dhibba viidiyoo isaa san laalee namni dhibbi akkasii akka subscribe abdii qabna. Akkana inshallah. Naaf dhiidamu onoo jiyyetta. Ayyee. Mari Femi. Subscriber di bawah karena juga orangnya saat terlibat loh itu. Akhirnya berkata. Ayah jalan tuh, kau tuh jalan tuh hanya challenge jaafeetu qopheesse bifa kanaan deessanii jirra. Inshallah sagantaa biraa bareedaadhaan sagantaa challenge gaazexeetiis ta'us interviews YouTube keenya kanarratti hojjechuu jirra. Inshallah karaa fuulduraatti sagantaa bifa bareedaadhaan hojjenna. Waan daawwattaniif galatoomaa isin jenna. Jaafeetu biinis guddaa galatoomaa jennaanii nagaan nu tura.